achas ba'u bar warri tokko tokko kunis amma filtariin achas ba'u namni filtariin keewwatin attaa dhiirriyyuu nagarree sheekaa maal faa nagarree sheekaa maal eenyudha tokko immoo abdii faa minaamin jedhu ijoollee bebbeekamu ijoollee dhiiraa filtarii keewwatanii achas ba'u filtarii keewwatanii gaafa achas ba'anii filtariin isaanii maal ta'a beektu fuula kanarra deema. Nan kolfa kayyaa ijoollee keenya ilkaaniin qaba amma nama balchiise dhugaa rabbii maaliifi filtariin isaanii abaaboo wayya sirraan darbata gaafa isaanii dhii qabatanii gaafa isaan nyaara qabatanii gaafa isaan irraanfatanii qaqqabatu jechuudha filtarii keewwatanii dhufanii filtarii maa keewwattu filtariin keewwatinaa akka kiyya kanatti viidiyoo isinii waraabaa edit godha. Editingi toshaa malee amma filtariin keewwanne nyaaratti dibanne akkuma argitanii iji koo homaan qabu midhiin koo homaan qabu kuna homaan dibanne filtarilleen keewwan kun argitanii otoo hidhii irratti waa keewwadde filtarii keewwadde hidhiin irra deema achas baabar irraanfatanii faa hidhii qabatu ijoolleen tokko tokko irraanfatanii faa nyaara kana qabatu jechuudha argitanii ani amma filtariin qabu normaali kaameraadhaan waraabaan kamera silkii kiyyaatiin waraaba saniin booda editingi keessa bakka itti editii godhan amma viidiyoo gaafa gadhiisu editii godheen gadhiisaa mitire editingi keessatti addeessita yoo barbaadde guraachisita yoo barbaadde meekaap dibatta yoo barbaadde waa hundumaayyuu hin qaba jechuudha achi keessa indeet ijoolleen beektan hin jirtu amma isinitti munta yoo waa hunda isitti megawwaa mina jettu ijoolleen tokko tokko deemtanii hin jira jechuudha achi keessatti editingi gootu jechuudha. Malee amma kaamera amma gaafa waraabdanii akshinii garagaraa argisiiftu isheen harkarra sin deemti harkarra sin baate argitanii yeroon viidiyoo waraabu viidiyoo duraan yeroo baay'ee hojjechaan ture mitire hin beektu ijoollee baay'een ani editingii keessatti sirreeffadha malee kaamera kana kanaan waraabuu jechuu nama qaaneessiti waan ta'eef kanaaf jechuudha maalirratti kana kaasee waa'ee ganniiti jechuudha salaamata isiniin gaafanne nan irraanfadhe dhiifama ijoollee Oromoo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroota amantii biraatii fashamaa harka fuudhee jirtu faga jiraattanii warroonni akka tasaa haaraa taatanii yookaan immoo subscribe naaf hin goone subscribe naa godha. Subscribe gootanii subscribe fi lafiitiin mallattoon gurraattii wayii tokkoon jirtu isa galchuqaastu. Saniin booddee viidiyoon kiyya akka yeroo hundaa isin bira ga'u ta'aa jechuudha. Viidiyoo kan hin fidu viidiyoo ajandaa qabu. Video akkasuma xiqqoo viidiyoo kos jettu hin fidu jechuudha viidiyoo ajandaa qabu viidiyoo isin ilaaluu jaallattanii isin fida waan ta'eef nanarrabsinaati viidiyoo dhugaa mata duree dhugaa isin barreessa waan ta'eef nan lolina dhiifama viidiyoo dannaa beetti deebi nan lolinaati ani viidiyoo tokko irraa fida yeroo tokko nan fida jechuudha. Video agenda ta'e nan fida video akkasumas zimbiloo arrabsoo minamna qabu hin fidu video sin fayyadu video kanaaf akka gannii faa kanatti gistii faa kana laaltanii isiniin fida jechuudha. Egaani har'a maaliif dubbatte yoo jettanii ganni irratti dubbachuu dhufe ganniin fuulli ishee yeroo kan filtarii fayyadamti mitire amma filtarii ittiin keenya ijoolleen filtarii ittiin fayyadamne xiqqoo hin gurraacha jechuudha. Danni keenya kuni amma fakkeenyaaf amma kan kiyya kuni gurraacha. Guracheese yeroo jedhu magaala gurraacha limiti otoo hin taane magaala garuu nan addeessa waa hunda saayyuun nan addeessa jechuudha. Kanaafuu isheen kee yeroo kan filtarii keessa teessee achas ba'aa turte amma xiqqoo gurraachofte jechuudha. Bifuma seeti bar gurraachofte kana ajandaa godhatanii ijoolleen ittiin deemanii feesbuukii irratti yoo argitanii tiktookii irratti maalii jaljeessa fakkaatti maal fakkaatti jechaa turan. Tokkoffaa amma koomentii koo jala deemtee naa baare. Komentii kau jadi deme lala. Oke asirratti isinii maxxansa. Akka je nan kolbe dhugaa rabbii sama akka jette ganni jette ati takka Itoophiyaa jirta jedhu inni kaan Itoophiyaa jirta jedhu inni kaan immoo Dubaay jirti ganniin jedhu ati ganniin kun lama moo tokko 666 atette. Argitanii uummata komentii ati 666 ganneette. Ganni barasitti fuudhe dhugaa rabbi ijoollee ajandaa si godhatte maa warri wajjin kaatan gammeefaa ish filtari ittiin keenye filtarii maaf hin fayyadamne hay akkasumatti waraabdanii kun mucaan nama
ajandaa gootanii irraa dubbattanii jechuudha. Nuti hundumti keenya otu fuula kiyya bareechine otu maal hin jenne fitaan nuti jiru wanti nuti jiru hin mul'ata jechuudha. Amma mul'atu of dhoksina. Hayi miidiyaa dhakkoo of dhoksu qabna. Kanaaf jennaani irkaalootee jirti jechuudha ganni irkaa. Ganni irkaalootee jirti inni kaan nagaan baga nagaan dhufte jedha. Inni kaan immoo sirkaa nyaatanii si nyaatu dhaloonni amma sirkaa nyaate si nyaatanii baqa. Waan manjirree akkuma garaa isaatiitti nama laalaa waan hin jirre siin jedha sirkaa nyaachaa sirkaa dhugaa si nyaata namni si ana haadhoon ofiiyyuu jechuudha horma miti haadhoon ofiiyyuu sirkaa nyaachaa si nyaatan bara kana jechuudha of eeggannoo godhi xiqqaaqee godhi ijoolleen koomentii koo mana kooti jalatti si gorsanii jiru of eeggannoo godhi har'a si wajjin nyaatu har'a si wajjin nuku borimmoo deebisanii si nyaatu of eeggannoo godhi siin jedha koomentiin dubbisaa asirrattis ni maxxansa kanaaf jennaani video isaanii sini bana yeroo isaan daabboo muranii baay'ee namatti tola daabboo bareedaa wayii tokko tolchanii fi dhugaa rabbi daabbacha kam namatti tola mee siniin bana laalaa silkii irratti konneektii godha maashaallah tabaarakallah asitti daabboo bareedaa isaa muraa jiru eenyu toshee fide joo ganni tigisti toshee fide moo joo daabboo kan daabboo bishaaniin tolfamuudha sanuu akkam bareeda maashaallah tabaarakallah sinii faasifaa'u sagaleen faarsaa qaba kanaadhee jalaa balleesse faarsaa jibbee miti garuu koopiraayitii qaba jedhee sodaadhiitiin malee kan hin balleesse maashaallah gammee tigistiidhaaf mucaa kana maqaa isaan beeku mucaa kanaanii maashaallah sanarraa bareedee jira walirraa bareedduu siin jedha kun tigistiin asitti bareeddee jirti maashaallah bareedduudha tigistiin hedduu tokko bareedduudhaan isiniin jedhaa ijoollee Oromoo galatoomaadha bagi rabbii walitti naannessee isiniin jedha viidiyoo kiyya wajjin turtii gaarii kan isaaniin gaanan cufaa jechuudha. Tigistiin akkuma argitanii tigistiin fiiltarii kanallee hin qabdu. Fiiltarii ofirra kaan maaliif yoo jettanii fuulli ishee adiidhuma noormaalima sana. Tigistiin noormaali sana fuulli ishee. Debee kaameeraa maganniifaa waraabee kaameeraa matigistiifaa waraabee tokkodha. Mucaa waan Gurachesee hin beekne. Leeshirra laaltanii maqaa nama baaftu ofii keessanii obbeettu ofii keessanii achas baa of ta'aati achas baa viidiyoo jedha kaameeraa dudduuba dhokattanii shaarbii jala dhokattanii inaasanii achas baa of ta'aati viidiyoo jedha as baati ofii keessanii obbeettu maaliif baatanii nama arrabsitu nama narrabsina otoo hin beekini osoo hin hubatini qubaa hin gubatini jedhe Oromoon gaafa mammaa osoo hin beekini otoo hin hubatini namarratti liqqattanii namarra hin bu'ina dhugaa rabbii Hai, goota keenya bar ganni jechuun goota keenya. Dhugaa ammatuun tiktookiin har'a bahee nan dubbadha ta'eeti. Hin dubbadhu malee tiktookiin kabaja hin qabu, tiktookiin ulfina hin qabu. Uummanni tiktookii irra jiru kabajas hin beeku, ulfinas hin beeku. Kanaaf jedhee tiktookii irra naqu malee likki keessa siitti malu dhugaa rabbi. Hai, maal jechuun isheen gurraattiidha. Edda ganniin akkasii garbittii keenya haa taatu bareedduu keenya ganniin. Ganniin nuuf bareedduu nuuf daaba keenya dhugaa rabbi. Yerootti rakkannu yerootti maal jennu irriba ishee dhabdee maal jetteeti kan isheen nuuf hiitee sagalee nuu taatu jechuudha ganni irraa gadi bu'a. Kanaaf viidiyoon koo addanna jira citee ture amma walitti deebinee jirra ganni irraa gadi bu'a ganniin harrabsinaasniin jechuun barbaada warroonni ganni jaallattanii warran akka koo ganni jaallattanii anis akkuma ganni kana furdoo kana akkuma ganni kana utuu na argitanii lafaan ka'uu jechuudha illee furdoodha. Kanaaf jenna ijoolleen arrabsitanii irraa gadi bu'aa dhiira fa'aa keessattuu dhiirri fa'aa amma nama arrabsaa jiru dubartiin illee nama arrabsitu dhiira fa'aa arrabsuun hin bareedu dhugaa dubbachuu fi kanaaf jennaan warroonni haaraa taatanii laayikii godhaa sabiskiraaybii gochuu hin dagatinaa isiniin jechuun barbaada waan dhaggeeffattanii fi guddaa tokko galatooma baay'ee.